sin qabdan inni guddaan Waaqayyoon galateeffachuudha. Namni cimina isaan jiraatan jiru. Haalli seexanni biyyi lafaa gadi baanee akka waliin gallee barbaadeyyuu waaqni eegumsa nu godhee jiraanne nuti. Waaqayyoo Waaqa jabaadhaa. Waaqa nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waa tokkoon siniin jedhu lafti onaa sin iddoon sin jiraattan iddoo mijataa ta'e miti. Lafa namni baay'een itti miidhame, lafa namni baay'een itti du'e, lafa namni baay'een itti cabe, lafa namni baay'een itti dhibamaa ta'edha. Waaqayyo garuu akka nuun waa tokko nurra hin geenye sagalee isaatiin akka nu tiksaa jiru beekuun gaariidha. Calleefneetuma sagantaa kanatti fufne miti waggoota amma kanatti. Waaqni sagalee ergee waan jiruuf yaadattoota yeroo baay'ee waan ulfaataaf dhiphisaa keessaa biyyoonni isin keessa jirtan kun gaafa galtu isin keessaa namni waan taane waan gurri namaa dhaga'u baay'ee sukkaneessaa ta'e keessaa isin bira waan geenye kuni maalidha wettan gargaarsa Waaqayyooti. Ameen. Haaleluyyaa. Kanaaf Gooftaa galateeffadha yeroo hundumaa. Sababbiin isaa callisee miti nuti kan jiraanne yookiin immoo egaa ofii jiraachuu qabnu miti. Egaa inni jiraadha nuun jedhee jiraanne malee. Kanaaf waan hundumaa irratti Gooftaa eeguun gaariidha kan jedhu ergaa kootii irraa. Sagalee Waaqayyoos gaafa dhaggeeffattanii calliftaniis sagantaa irraa ittanii narraa ba'uun dhaggeeffatina. Because sagalee Waaqayyoo jireenya, sagalee Waaqayyoo boqonnaadha. Sagalee Waaqayyoo mo'icha namaa laata. Sagalee Waaqayyoo nama jijjiira. Sagalee Waaqayyoo hidhaa du'aa namarraa kuta. Sagalee Waaqayyoo wanjoo namarraa cabsa. Sagalee Waaqayyoo waan itti dhiphannu nurraa kaasa. Sagalee Waaqayyoo waan itti abdii kunne nuu qajeelcha. Sagalee Waaqayyoo haala kamuu gara irratti hojii hojjeta. Voice of God, sagalee Waaqayyoo. Namni sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa dheebotu, namni sagalee Waaqayyoo barbaadu jireenyi isaa lalisaa deema. Akkuma fooniif buddeena nyaannu waan barbaade haa ta'u, waan foon keessanii barbaachisu akkuma nyaattan sagalee Waaqayyoo immoo lubbuu keenya barbaachisa. Lubbuun keenya kan ishiin barbaaddu sagalee Waaqayyooti. Kan ishiin dheebottu sagalee Waaqayyooti. Soorri lubbuu keenya sagalee Waaqayyooti. Maharraa zaakaatee illee mesiyaa. Keessi keenya sagalee Waaqayyoo barbaada. Namummaan keenya sagalee Waaqayyoo. Jireenyi keenya sagalee Waaqayyoo barbaada fira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun yeroo hundumaa sagalee hojii hojjetudha. Kontinas sagalee hojii hojjetu. Yeroo hundumaa sagalee jijjiiru, sagalee geeddaru, sagalee nama godhu galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo dhageessan akka waa hin baafnetti hin dhaga'ina. Inni hojii hojjeta. Ameen. Haaleluyyaa. Yesus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Uumaa keenya maqaan kee ulfaatu. Garummaa nutti agarsiisteef tola keef si haa galatu. Arjummaa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Teessoon kee galata naa guutu. Waan siin jennu kan biraan qabnu yaa Waaqayyo. Nu gargaartee nu tiksitee nu faana taate yeroo kana nu kenniteetta galata guddaa argadhu. Maqaan kee bara bara naa ulfaatu. Teessoon kee galata naa guutu. Nuyi warra yaa Waaqayyo gatamne, nuyi warra dhiifamne, nuyi warra bira darbamnedha. Garuu yaa Waaqayyo harki kee nu gargaaree gara keenya gore yeroo kana nu laate maqaan kee bara bara naa eebbifamu. Cubbuu keenya yakka keenya hundumaa nu dhiisi. Irra daddarbaa keenya nu dhiisi. Waan itti yakkine hundumaa araara kee nuuf haa ta'u yeroo kana cubbuun keenya nuuf haa dhiifamu, yakki keenya nuuf haa dhiifamu. Balleessaa qabnu hundumaatti araara nu godhi. Wanta yaa Waaqayyo si gaddisiifne hundumaatti araara nu godhi. Araarri kee nuuf haa ta'u. Badii gurguddaa qabna, yakka gurguddaa qabna. Nuti ilmi namaa uumamne biyya lafaa kanarra teenyee si gammachiifne hin beeknu. Kun dhugaadha Waaqayyo. Kan si gaddisiifnu danuudha. Guyyaa tokko iddoo garaa keessi keenya hin beeknu. Iddoo nu ergatte si keenya hin beeknu. Iddootti nu barbaadde si keenya hin beeknu. Namuma jalqabarraa kaafnee yaa Waaqayyo Gooftaa nuyi warra cubbuu jaallatudha. Gaarummaa gochuu caala jallina. Yaa Waaqayyo hammina gochuu, jallina gochuu, gidiraa gochuu, wanta badaa ta'e gochuutti ilmi namaa ariifataadha. Gaarummaa gochuuf garuu nu jalaa cufame. Maaloo yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa sin kadhadha ganama kana dhiiga kee dhiiga Yesuus Kiristoos isa lola'een araara nu godhi. Ilmi kee Yesuus Kiristoos araara ilmaan namoota gochuuf akka inni dhufe beeka. Araara nu godhi. Nuti waan ittiin qabamne keessaa ba'uudhaaf, wanjoo nu qabe keessaa ba'uudhaaf si barbaanna. Kanaaf nun isinii adaraa siin jedheera. Ayyaana kee immoo nu ergi, humna kee nu ergi. Dhukkubaa ta'uu, rakkinaa ta'uu, qorumsaa ta'uu, wal'aansoo kam sammuu namarra jiru diigi. Ijoollonni kun birmaduu ba'anii jedheen kadhadha'anii waan an kadhadhu immoo yaa Waaqayyo nana manaa Gooftaa balaan deemu hammeenyi seexanni kaa'e kamuu ijoollee kana hin danda'ini. Gaarummaa nutti agarsiisi, tola nutti agarsiisi. Arjummaa keetiin nu faana ta'ii, nu gargaarii, nu eebbisi. Harki kee nu faana ta'u, warruun kee nu faana ta'u, humni kee nu faana ta'u. Kana immoo goota galata guddaa argadhu jedheera. Na gargaarii ana nama dadhabaas oolmaa kootti, sochii kootti, mana koof jireenya koo bara namoota kanaa hundumaa wajjin ta'e. Ameen. Haaleluyyaa. Gaaffii kee qabadhu Waaqayyoon eegi jedheetan dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaa wajjin turra. Namoonni biyya lafaa kanarra yeroo jiraatan gaaffii baay'ee qabu. Gaaffiin namaa yeroo kamuu guutee hin beeku. Namni gaaffii hedduu qabatee jira. Nama kan jedhame jireenyi gaaffiin yookiin immoo question mark ishiin nuti jennu kun jireenya namaa keessa yoomuu dhabame hin beeku. Namni amma biyya lafaa kanarra jiraate afurri foonni isaa wal keessa jirutti yeroo hundumaa gaaffii qaba. Gaaffiin namaa immoo gosa garaa garaati. Yeroon kana jedhu namni gaaffii mataa mataadhaan qabu baay'ee qaba. Yeroo tokko tokko gaaffiin nuti Waaqayyotti dhiyeessinu baay'ee ta'urraa kan ka'e waan immoo
gaaffii nuti dhiyeessinu kamuu deebisuudhaaf suuta jiru. Hin dadhabu, hin mul'uku. Yoo argitan addunyaa guutuu kana keessa gaaffii hedduutu jira. Waaqayyo garuu nama hundumaaf gaaffii isaaniif deebii qaba. Garuu gaaffii Waaqayyoon gaafannu keessatti, gaaffii Waaqayyoof dhiyeessinu keessatti, gaaffii Waaqayyotti ajandaa goonee dhiyeessinu keessatti wanti guddaan inni hangafa maalidha? Waaqayyo deebii akka ta'u gaaffii kamiifuu, gaaffii kamiyyuu deebii akka itti laachuu danda'u Waaqayyo nama nudha. Namni Waaqayyoon hin amanne taanaan, namni Waaqayyoon hin amanne taanaan, namni Waaqayyo irratti amantii hin qabu taanaan gaaffiidhuma baata malee deebii arguu hin danda'u. Namoonni baay'een kanarraa kan ka'e barri isaanii gaaffii qofa ta'ee darba jechuudha. Kanaaf jireenya deebii qabu, jireenya hiika qabu, jireenya miidhagaa, jireenya tottolaa, jireenya qajeelaa arguudhaaf Waaqayyotti amannee naa deebisa Waaqayyo jennee eeguu qabna. Naa dhufa Waaqayyo jennee eeguu qabna. Haaleluyyaa. Waaqayyo gara koo dhufa, Waaqayyo na gargaara jennee eeguu qabna. Macaafni qulqulluu kan inni kaasu namoota gaaffii Waaqayyo dura kaa'anii eegaa turan hin kaasa. Namoonni Waaqayyo dura gaaffii kaa'anii turan keessaa Abrahaamin nan kaasame. Abrahaam abbaa amantii cimaadha. Abrahaam nama yaada Waaqayyoo dhaggeeffatudha. Abrahaam nama ajaja Waaqayyoon jiraatudha. Abrahaam sochiinsa hundumtuu nama Waaqayyoo dhaga'u, nama Waaqayyoon barbaadu, nama ulfina Waaqayyoo dheebotudha. Abrahaamin Waaqayyoo kottu ba'i gaafa jedhu Abrahaamin ba'e. Erga ba'e garuu Waaqayyoo waan itti dubbate tokkoof Waaqa biraa gaaffii qaba Abrahaam. Boqonnaa 15 irratti yoo argitan Abrahaam sodaa guddaa qaba. Sababbiin isaa Waaqayyo dhufee Abrahaamin sodaatinii gaafa jedhu Abrahaam sodaa keessa jira jechuudha. Because Abraham is afraid jedhan Ingiliffisa. Abrahaam sodaateeraadha. Sodaa sana keessaa garuu Waaqayyo gaafa isa baasu Abrahaamin sodaatiin jedheen. Gaaffii qabaadhu, dhiphina qabaadhu, lola qabaadhu, wal'aansoo qabaadhu. Gooftichi ganama kan akkasiin jedhan sodaatiin anatu deebii taasiin jedha gaaffii jiruuf. Ameen. Haaleluyyaa. Abrahaam garuu Waaqayyoon gaaffii inni gaafatu argina. Hin sodaatiin Waaqni jennaan Abrahaam garuu nan sodaachuu qabaa jedheen. Innaan gaaffiin Abrahaam Waaqa gaafate maalidha? Namni mana koo dhaaluudhaaf jiru Alaazaar nama Damaasqoo kana ta'e otoo jiru Waaqayyoon sodaatiin maaf naan jetta? Ani dhaalamuufan jira. Kan na dhaaluu jiru ormadha. Dhaalamuu jechuun namni bakka bu'ee qabeenya koo waan hin qabu dhaaluuf jiru ormadha. Anaan garuu waan aan jettee turteedha Waaqayyoodhaan. Dhalansii kenna jettee orma na dhaalchisuu feedhaan. Siifalladha Yisihaaqiin naan jettee meerreedha. Waaqayyo garuu Abrahaamin akkas jedhe. Ani sanyii kee baay'isuudhaaf deebii qabadhee dhufeera. Akkuma beektan 18-17 dhaqxanii gaafa ilaaltan ergamoonni Waaqayyo mana Abrahaam dhaqanii nyaatanii dhuganiidha. Ammas Waaqayyo karaa ergamoota akkas jedhe bara egeree ilma dhiiraa harkatti baadhattu gaafa jedhuun Saaraan hin kolfite yookiin hin seeqxeedha. Kan isaan kolfaniif gaaffiin isaanii waan dheerateef, gaaffiin isaanii bara waan lakkaa'e, gaaffiin isaanii yeroo waan fudhateef dhuguma ta'a isa jedhudha. ይሆናልን? ሊሆን ይችላልን? ሊደረግ ይችላልን? ሊፈጸም ይችላልን? የሚል ግምት ስላላቸው እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ መልስ ይዞ እንደመጣ አላወቁ። እግዚአብሔር ሊገለጥላቸው እንዳለ አላወቁ። እግዚአብሔር በሙላቱ ወደ እነሱ እየመጣ እንዳለ አላወቁ። የእግዚአብሔር መገኘት በህይወታቸው ላይ እንዳለ አላወቁ። የእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ ህይወታቸውን ከቦ እንዳለ አላወቁ። ግን ፈሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ህይወታችን በጥያቄ ሲሞላ ሁሉ ጊዜ የመፍራት መንፈስ ከኛ አይርቅም። ሃሌሉያ ነምኒ ጅሬኛ ሳ keessatti gaafa gaaffiin itti baay'atu jireenya isaa keessatti gaaffiidhaan gaafa aguugamu sodaa qaba. Nama gaaffii qabutu sodaata. Haleluyaa. Deebii amma argattanitti sodaattu hin ta'amu hin ta'u jettu. Hin raawwatamu raawwatuttu. Galma ga'amu galma hin ga'u jettu. Kanaaf jireenya jiraatamu keessatti Abrahaam wanti guddaan gaaffiin Abrahaam onsinii kaase manatti galuu dhabe miti. Dukkana dhaabbatee jiraata. Horii dhabe yoo jettan horii baay'ee qaba. Gaala hin dhabne, fardeen hin dhabne, saawwan hin dhabne, hoolota hin dhabne, hojjettoonni isaa lakkoofsaan olii Abrahaam qaba waan hundumaa. Garuu keessi Abrahaam waan barbaadu tokko qaba. Abrahaam qabeenyaan qaba kanarra naga'an jenne gaaffiin Abrahaam tokko jira. Kan nama dhibu keessaa Abrahaam Waaqayyoodhaan wanti inni gaafatu yoo jiraate tokko qofa. Waaqayyo isa wajjin jiran beekaa eebbifamaadha. Waan hundumaan guutuudha. Garuu Abrahaam gaaffiin isaa dhala argachuudha. Argitanii baruma kamiyyuu gaaffiin namaa inni ijoon dhala. Oddoo tokkotti immoo Abrahaam ofii isaatii Saariyaa faana ta'anii deebii akkatti kennan argitu.
Ammas gaafiin Abrahaam waa'ee dhalaati. Fira koo ergaa tokkoon sinitti himani. Waa'ee gaa'elaaf gaaffii kan qabdu. Waa'ee jireenya jiraattuuf gaaffii kan qabdu. Waa'ee eebbaaf gaaffii kan qabdu. Waa'ee maatii kee haa ta'u gaaffii kan qabdu. Waa'ee jireenya kee gaaffii. Baay'een keessan waa'ee maatii keessanii isin hin ciqu. Kan keessanii gaaffiin maalan ta'a? Akkaman ta'a? Si'achii barri koo, adeemsi koo, sochiin koo si harka miti harka Waaqayyoo jiran jedha kanama kana. Humna dhiiga oolichaan yaaddoo kana har'a sirraa burgufeera. Waaqayyoon gaafa eegne Waaqni callisee Waaqa achi nafu miti. Kan nama dhibu Waaqni deebii qabatee gaafa dhufu awra laaseke haara 11 messiya. Deebii qabatee gaafa dhufu Saaraan garaan ol jedhe. Abrahaamis humna argate, Yisihaaqiin dhufee dhalate. Gaaffiin isaanii deebii argate. Haaleluyyaa. Otoo deebiin argatiin hin boqanne isaan. Atis otoo deebiin argatiin hin boqatin maqaa Yesuus. Barri kee otoo deebiin argatiin hin dhumin. Jireenyi kee otoo deebiin argatiin lafa kanarraa hin xumuramin. Haaleluyyaa. Zakkaariyaa fi Elsaabeet Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irraa kaase. Namoonni kun bara guuraniiru yookiin dulloomaniiru. Haa ta'u malee jarreen kun kakuu dhaga'an tokko qabu. Hinuma eegu yeroo hundumaa gaaffiidha. Yoomnuu dhufa Waaqayyo jedhu. Yoomnuu qaqqaba Waaqayyo jedhu. Yoomnuu raawwata Waaqayyo jedhu. Baay'een keessan waan isinitti dubbate dagattanii jirtu. Baay'een keessan waan isiniin jedhe gattanii jirtu. Waa'ee dhumsaayyuu iyyaa dattanii, waa'ee dhumsaayyuu dhiistaniittu, gattaniittu, biraa deebitaniittu. Garuu waa tokkoon saditti himani. Inni dubbate dubbii isaa hin dhiibne. Haaleluyyaa. Hin dhufa yoom yeroo isaatti, yoom sa'aatii isaatti. Yimata Alexander. ሁል ጊዜ እኛ ጋር የሚደርስ እግዚአብሔር አለ። የሚደርስልን አምላክ አለ። የሚያነሳን አምላክ አለ። ሃሌሉያ ዋኤ ነማ ጋፌ ስትንተይን ከንኬፍ ያዲ ጅሬኛ ኬፍ ያዲ ነሙማ ኬፍ ያዲ ተርካምፊ ኬፍ ያዲ ከነማ ማልስ ዲቤቲ ዋንቂ ሲፍ ሲዱፋ ዋንቂ ሲፍ ተርካምፈታ ዋንቂ ሲፍ ቀጀላ ዋንቂ ገራኬት ጀዳ ሃሌሉያ ኤልዛቤቲፍ ዘካርያስ mana qulqullummaa dabareen ga'ee otoo waaqeffatanii gaaffii baatanii otoo waaqeffatanii Waaqni deebii fideef ilma argatanii. Haaleluyyaa. Yohaannis akka dhalatu Waaqni godhe. Haa ta'u walumaa gala isaa kan isinitti dubbadhu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa kaasee waa'ee Haannaa argitu. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 9 irraa kaasee kunuuti. Iddoo kanatti macaafni qulqulluu kan inni dubbatu Haannaan nama jireenya ishii gaaffii qabudha. Haannaan gaaffii baattee naan dhufti garuu Waaqayyoon eegdi. Gaaffii Haannaa yeroo hundumaa Waaqni hin dhufu Waaqni nan qaqqabu kan jedhu keessa ishee hin jiru. Waaqayyoon dhufeedha keessi ishee. Haa ta'u malee Haannaan Waaqayyoon otoo eegdu gaaffii qabdu lubni mana qulqullummaa hubachuuf hin dandeenye. Abbaan manaa hubachuuf hin dandeenye. Masaanuu ishee hubachuuf hin dandeenye. Ijoolleen masaanuu isheetii hubachuu hin dandeenye. Ollaan hubachuu hin dandeenye. Bara namni Waaqa biraa gaaffii dhiisee dhimma isaatti jedhee biraa galee Haannaan galmee qabattee fuula Waaqayyoo turte. Nan gattu nan dhiistu. Nan irraanfattuun manaa dhuftatu itti eegaa turte. Haa ta'u malee jedhee dhufeef. Machooftuu dheedhamteetti dubartii quuftuu dheedhamteetti dubartii akka barbaadde dheedhamteetti haa ta'u Waaqayyoon hin eege. Gaafa gaaffiidhaan fuula Waaqayyoo jirtan waa baay'ee sin irratti duula. Garuu mo'ichi kan keessanii ameen jedha. Humna dhiiga oolichaa dhiiga Yesuus Kiristoos isa lola'ee nan ergan sinii qaba. Waaqayyo deebii qabatee dhufa. Haa ta'u Haannaan lubni mana qulqullummaa machooftuu hin lakki. Ni machooftuu miti kaayyoon qaba. Gaaffiin isaa dhiyeesseera Waaqaaf waan inni deebisu nan eegatte eegdi turte. Nutis gaaffii qabnuuf hin eegna. Haa ta'u malee Saamu'eelin argatte. Saamu'eel raajii beekamaa adda ta'e. Gaafa Waaqayyoon eegdanii yookiin immoo gaaffii keessanii waan deebii qabatee gaafa dhufu waan bareedaa fidee dhufa. Waan caalu fidee dhufa. Ergaa dhumaa innaa walitti qabu namoonni waan dursin harka diigame boochan misiraachoo kan caalu dhufaa jira. Waan caalu Waaqayyo qabatee isiniif daara. Galanni isaaf haa ta'u. Dubbii kee fulfaadhu. Sagalee ajaa'ibaa gara keenya fiddeef galata guddaa argadhu. Guyyaa eebbaa nuu godhi. Nu gargaari. Egaa deebiin namoota kana maqaa Yesuusiin haariifatu. Nan argadhe isa Waaqni natti dubbate haa jedhan. Iyyoob isan gurraan dhaga'e ijaan argeedhe argani. Firii isaan argan malee lafarraan darbiin dhiiga oolichaan dubbadheera. Ameen. Gooftaan sin haa eebbisu.